Wagga kana kitaaba meeqa dubbiste? Mo'ituun booneyyuu afaan hedduu dubbisuun sammuu keenyaa fi dhadhaaq ta'ee beektaa? Viidiyoo kan keessatti waan dubbisuu hedduu laal. Fakkeenyaa fi akkuma dhalanneenii maaliif dubbisuu hin dandeenye? Hundee dubbisuu, faayidaa dubbisuun qabuu fi ijoolleen diqqeennanii kitaaba don taane kompiitaraaf moobaayiliitti kennan boodirraa rakkoo akkamii argatu ka jedhu itti cabsinu. Viidiyoo kan tuquuni tuut niwuroonii sammuu keessa erga daddabarsan kakkaasa. Tuutni niwuroonii kunin guddachuu fi waggoota 10,000 fudhata. Dubbisuufillee niwuroonii kanaa barbaachisa. Afaan waan uumamaan kenname jennee yaanna. Barreeffamnillee afaanuma kitaaba irratti katabame waan ta'eef akkuma uumamaatti ilaalla. Dubbisuun tasuma waan uumamaan dhufu miti. Akka qorannoon agarsiisutti sammuu niwuroonii ilii keenya akka arguu fi dibbeen sagalee akka baasu taasisuu waliin uumamti. Garuu dhalootaan dandeettii dubbisuu hin qabu. Adeemsa jijjiirama tirannaa yoo ilaalle sammuun keenya dubbisuu akka danda'utti yeroo gahaa hin arganne. Kanaaf toora sammuu dubbisuu danda'u ijaaruuf kutaalee sammuu arguu, dhaga'uu, afaan, xiyyeeffannoo fi dhiibbaa uumuu walitti fiduu qabda. Mallattooleen kunifoomii kasaboonni sumeerii fayyadamaa turan addunyaa irratti barreeffama jalqabaa ta'etti yaadama. Barreeffamni kunin dhaloota Kiristoosii duraa barkum 300 jalqabe. Barumsuun keessaa warri Masrii barreeffama isaanii hieroglifikii guddisuu jalqaban. Mallattooleen yeroon guddachaa dhufan akkuma dubbisnee barreessinuuni jechootaa fi qubeen ammayyaa fayyadamu kunin uumame. Dubbisuun qubeef jechoota akkasumas sagalee fi walitti fiduunii sammuu akka dammaqsuu saayintistoonni hubatanii jiru. Dubbisuun adeemsa kutaalee sammuu hunda gaafatudha. Wiirtulee sammuu keessatti argaman afranuu hojiirra oolcha. Adeemsi sammuu dubbisuu danda'u guddisaniin sochii sammuu irraa kaasee hanga caasaa sammuu fi walitti hidhaminsa sammuutti waan hunda jijjiira. Afaan dubbisnuuleen sammuu keenya hin boca. Fakkeenyaa fi afaan Chaayinaa sirni loogogiraafiik kan qubeen isaa fakkii fakkaatu keessatti argama. Waan tokko yookiin yaad kan ibsu qubee adon ta'inii fakkii. Akka qorannoon agarsiisutti barreeffama loogogiraafiik barachuun afaan Ingiliffaa kan qubee irratti hundaa'e caalaa kutaalee sammuu adda addaa kakkaasa. Kutaalee sammuu waan arge yaadatuu fi waan argu fakkeessutti hojii caala hojjeta.